Amma immoo beekumsa kanaan fayyadamnee qarshii akkamitti lakkaa'uu akka dandeenyu ni ilaalla jechuudha. Kanaaf mata dureen har'aa counting money kan jechuunis counting jechuun lakkaa'uu jechuudha. Money jechuun qarshii jechuudha. Kanaaf qarshii lakkaa'uu jechuudha mata dureen isaa. Kanaaf osoo qarshii lakkaa'uun jalqabiin dura garuu jechoota baruu qabnu tokko tokkos ni qopheessee jira. Jechoonni kun yeroo saantima lakkaa'uu yeroo barbaannu jechoota fayyadamnudha. Kanaaf nu birattis afaan Oromoodhaan yeroo fayyadamnu shilingii, dumbulloo, sumunii fa'aa jennee akkuma waamnu kana Ingiliffaanis jechoota adda addaa qabu jechuudha. Kanaaf jechni jalqabaa akkasiin beektan kan hin barbaadu jecha penny jedhudha. Penny yeroo waamnu kun maal jennee waamna? Penny. Penny jechuun saantima tokko jechuudha. Birrii tokko osoo hin ta'in saantima tokko xinnoo sana jechuudha. Penny jenna. Nitti aanu immoo nickel. Nickel. Nickel jechuun immoo saantima 5 jechuudha. Kanaaf saantima 5 nickel jennee waamna jechuudha. Nitti aanu dime jenna. Dime. Dime jechuun saantima 10 yookiin nu biratti dumbulloo isa jennee waamnu jechuudha. Dumbulloo jechuun dime jechuudha. Nitti aanu quarter. Quarter jechuun hiiktisaa qofa isaatti ruubii jechuudha. Kanaaf sumunii ta'a jechuudha yookiin saantima 25. Saantima 25 jechuun ruubii birrii tokko waan ta'eef saantima 25 yookiin sumunii maal jennee waamna? Quarter jennee waamna jechuudha. Kanaafuu jechoota kana akkamitti fayyadamuu akka dandeenyu fakkeenyaan haa ilaallu. Fakkeenyi jalqabaa yeroo qarshii waamuu barbaannu lakkoofsuma isaa waamnee doolaara yookiin birrii paawundis yoo ta'e itti fufuu ta'a. Fakkeenyaaf inni jalqabaa maal jedha? I have $72,378 yookiin immoo osoma kana balleessine iyyuu $72 jechuu dandeenya jechuudha. I have $72. Milikkiti doolaarri kun yeroo waamamtu lakkoofsatti aantee waamamte jechuudha. Kanaaf I have $72 jechuu dandeenya. Yoo lakkoofsi kun dheerate immoo lakkoofsuma waamnee irratti doolaartti dabaludha. I have $72,378 jechuu dandeenya jechuudha. Nitti aanu immoo I don't have a penny. Penny jechuun maal jechuudha? Inni irraa saantima tokko jechuudha. Kanaaf I don't have a penny yeroo jennu saantima tokko illee hin qabu jechuudha. Kanaaf qarshii hin qabu yookiin birrii hin qabu jechuuf I don't have a penny jechuu dandeenya jechuudha. Nitti aanu immoo I have 2 quarters and 1 dime. I have 2 quarters and 1 dime. Kanaaf quarters jechuun sumunii jechuudha. Dime jechuun dumbulloo jechuudha. Kanaaf I have 2 quarters and 1 dime jechuun sumunii lamaa fi dumbulloo tokkoon qaba jechuudha. Nitti aanu immoo I have $1 and 2 quarters. I have $1 and 2 quarters. Saantima birrii tokkoo fi saantima sumunii lama qaba. Kunis yookiin birrii tokkoo fi shilingiin qaba jechuudha. Kanaaf akkasitti waamuu dandeenya. Kanarraa kan hafe garuu lakkoofsa kamiyyuu yeroo waamuu barbaannu qarshii kamiyyuu qarshiin sun doolaara yoo ta'e yookiin birrii yoo ta'e birrii 5,000 qaba jechuu barbaanne I have yookiin 5,000 bir kun akkuma doolaarii milikkita birriidha. ETB'n kun kanaaf I have 5,000 bir jechuu dandeenya jechuudha. Yookiin 6,000 yoo ta'e I have 6,000 bir. 600 yoo ta'e I have 600 bir jennee waamna jechuudha. Yoo saantima qabaate garuu jechoota penny, quarter, dime, nickel jedhan kana fayyadamnee lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Afaan Ingiliffaa iimoodhaan kallattiidhaan warri barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argitanii nu dubbisa. Akkuma asirratti argitan 9 2 2 73 64 fi 74 akkasumas 09 80 61 04 95 iimoodhaan nu dubbistan barumsa kallattiidhaan akka barattaniif isiniif mijeessina jechuudha.
Kanaan dura yeroo waa'ee lakkoofsa akkamitti waamuu akka dandeenyu yeroo barannu lakkoofsota 1000 keessa jiran yeroo waamnu maal jennee waamna? Fakkeenyaaf isa jalqabaa kana Ingiliffaan yeroo waamnu 1929 1929 suma jennu jechuudha. 1929 jennee waamna jechuudha. Yeroo waggaa ta'u garuu yeroo waggaa tokko yeroo himnu akkaataa kanaan himuun baay'ee dheeraadha. Ittiin baramnes yoos akkasitti waamtan sirriidha. Waggaa 1929 irratti ittanii hima keessatti fayyadamuu dandeessu. Kun baay'ee dheeraadha. Yeroo waggaa waaman akkasitti waaman. Akkasii waan ta'in akkamitti waamuu? Addaan kutanii 1929 jennee waamna jechuudha. Oromoffaanis yoo ta'e. Akkaatuma kanaanis Ingiliffaanis yeroo waamnu 19 yeroo waamnu maal jennaa? 1929 jennaa jechuudha. 1929 akkaataa kanaan waamna jechuudha. Inni itti aanus akkuma kanaan 1873 yookiin 1873 jennee waamna jechuudha. Inni itti aanus 1264 jennaa. Itti aanu 1382 yeroo himnu 1382 1382 ta'a jechuudha. 1382 asitti garuu waan namni baay'eetti cimu kuni 1999 iddoo jedhu kanarratti tiinii fi tiishii jettu kana bakka wal geggeeddaru kan yeroo waamu 19 yeroo jennu 19 jettu kun hin galte yeroo 90 jennu garuu 90 ta'a. 19 yeroo immoo 99 ta'a jechuudha. 1999 itti aanus akkasuma 1888 jennaa jechuudha. Garuu yeroo barichi 2000 yookiin 1000 fa'aa yeroo ta'u akkuma barreetti lakkoofsuma isaa waamna jechuudha. Dheeraas waan ta'eef waan hin taaneef salphaadha waan ta'eefis kan yeroo waamnu 2000 jennee waamna jechuudha. Bara kana 2000 jennaa jechuudha. Amma kanaafuu akkaataa kanaan bara 2023 yeroo waamnu maal jenna jechuudha? 2023 jennaa jechuudha. Yookiin 2023 akkaataa lamaanuu waamuu dandeenya. Garuu yeroo adda lamaan qoonnee 2023 jennu baay'ee salphata waan ta'eef 2023 jennee waamna jechuudha. Yeroo 2002 yeroo waamnu kuni 2002 jenna. Dheeraa miti waan ta'eef salphaadhas waan ta'eef 2002 2001 baroota akkasitti waamuu dandeenya. Garuu dheerata ta'e fakkeenyaaf 1862 jechuu barbaanne 1862 jechuurra kanuma jalqaba 1862 jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kanaan akkaataa kanaan waggaa lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Fakkeenya tokko yeroo ilaallu warraan gayonaatti baranne keessaa waa'ee ji'a lakkaa'uu baranneerra lakkoofsota akkamittiin akka fayyadamnu guyyoota torbanii kana hunda walitti finnee himoota tokko yeroo ilaallu fakkeenyaaf inni jalqaba I was born
I was born jechuun kan hin dhaladhe on December 11, 1989 jenna jechuudha. I was born on kan hin dhaladhe December hagayya asti dogongor jira December yookiin hagayya 1989 kanaaf December 11, 1989 ta'a jechuudha. I was born on December 11, 1989. Nitti aanimmoo today is Friday. Har'i jimaata March 23 sadaasa 23 2001 guyyaan har'aa kanaa jechuudha. Kanaaf today is Friday jechuun jimaata ta'uusaa yaadattu March 23 2001 akkasinnee waamuu dandeenya jechuudha. Itti aanimmoo on August isheen kun maal jedhamti? Afaan Ingiliffaa iimoodhaan kallattiidhaan warri barachuu barbaadan lakkoofsa bilbilaa iskiriinii irratti argitanii nu dubbisa. Yookiin guyyoota torbanii waan baran ta'a. Guyyoota torbanii afaan Ingiliffaatiin yeroo waamnu kamiin akka waamuu dandeenyu ilaalla jechuudha. Kanaaf guyyaan jalqabaa kan jalqabnu guyyaa wiixataa yookiin guyyaa dafnuu maal jennee waamna? Monday. Achi kibxata yookiin immoo facaasamaa jenna Tuesday. Roobiin Wednesday kan jedhu keessa qubeen da'aan kun saayilantidha yookiin sagalee hin qabdu. Kanaaf Wednesday jenna malee Wednesday hin jennu jechuudha. Itti aanu kamisa yookiin Ingiliffaan Thursday jenna jechuudha. Jimaati maal jennu Ingiliffaan Friday. Achiin Saturday, Sunday. Sanbataaf dilbata Saturday and Sunday jennee waamna jechuudha. Kanaaf irra deebiidhaaf Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Akkasiin guyyoota torbanii waamuu dandeenya jechuudha. Guyyoota kana yeroo fayyadamnu fakkeenya tokko tokkoon yeroo laallu fakkeenyi jalqaba maal jedha? I'll come on Thursday. Kamisa irratti nan dhufaa. Isheen I'll jettu isheen kun I will gochuu dandeenya. I will come on Thursday. Yookiin kamisa irratti nan dhufaa. Kanaaf yoonni guyyaa tokko irratti nan dhufa jechuu barbaanne I'll come on Thursday. Thursday kana dhiisnee immoo Wednesday gochuu dandeenya. Yoo roobii irratti nan dhufa jechuu barbaanne I'll come on Wednesday jennaa jechuudha. Itti aanu today is Wednesday. Today jechuun har'a jechuudha. Today is Wednesday jechuun immoo har'i guyyaan isaa roobiidha jechuudha. Har'i guyyaan isaa roobiidha jechuudha. Barbaannu maal jennaa? Today is Wednesday. Fakkeenyi sadaffaa immoo Friday is my favorite day. Friday yookiin jimaati is my favorite day. Guyyaa filatamaadha anaaf yookiin jimaati natti tola jechuudha. Kanaaf Friday is my favorite day jennee waamuu dandeenya jechuudha. Dates jechuun guyyoota jechuudha. Guyyoota darbanis ta'uu danda'a kan gara fuulduraattis dhufan akkamiin waamuu dandeenya isa jedhu ilaallaa jechuudha. Isa dura garuu ji'oota waggaa akkamittiin Ingiliffaan waamuu akka dandeenyu baruu qabna. Kanaaf ji'oota yookiin months jennaa jechuudha. Kanaaf ji'ni tokko month jedhama. Yeroo baay'atan immoo ji'oota jechuuf months jennaa jechuudha. Kanaaf ji'oota kana akka Ingiliffaatti ji'oota 12 jira yookiin ji'ni qaammee hin jirtu jechuudha. Kanaaf ji'oota tokko yookiin fulbaana kaasee hanga hagayyaatti tartiibaan sinii kaa'een jira. Kanaaf fulbaana jechuuf Ingiliffaan maal jennee waamna jechuudha? January jennaa jechuudha. January. Kanaaf akkaataa kanaan onkoloolessi immoo February, March, April, May deemaa jechuudha. Yeroon kanaaf yeroon isinii dubbisu xiyyeeffannaan dhaggeeffadhaa.
Kanaaf jiin tokkoffaati kaasee yeroo dubbisu maal jedhaa kun January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December jennee waamna jechuudha. Kanaaf irra deddeebi'aatii viidiyoo kana yeroo ilaaltan irra deddeebi'aatii dhaggeeffadhaa. Akkamitti akka pronounce godhan yookiin akkamittiin akka sagaleessan yeroo baay'ee ji'a kana yeroo waaman kan dogongora kan hin dhaga'u. Fakkeenyaaf ji'a eebilaa yookiin August yeroo namoonni waaman yeroo baay'ee August jedhanii waamu. Maaliif qubeen A fuuldura jirtu waan ta'eef akka afaan Oromootti dubbisan August jedhanii waamu. Garuu August August osoo hin ta'in sagalee O qaba jalqaba irratti. Kanaaf August ta'a malee August miti jechuudha. Kanaaf irra deddeebi'aatii dhaggeeffadhaa. Hundasaa shaakalaa jechuudha. Fakkeenyota tokko tokko yeroo ilaallu akkamiin hima keessatti fayyadamuu dandeenya isa jedhu fakkeenya sadii haa ilaallu. Kanaaf fakkeenyi jalqabaa maal jedhaa? Today jechuun har'a jechuudha. Today is November 26. Today is November 26. Maal jechuudha? Har'i guyyaan November yookiin adoolessa 26 jechuudha. Har'i adoolessa 26 jechuudha. Kanaaf November ishee jettu kana sirriitti shaakala jechuudha. Today is November 26. February has 28 days. February yookiin jiin lammaffaa yookiin onkololeessi guyyaa days jechuun guyyoota jechuudha. Guyyoota 28 qaba. February yookiin onkololeessi guyyoota 28 qaba. Nu biratti akka keenyaatti yeroo ji'a lakkaa'umnu jiin hundumtuu guyyoota 30 qabu. Akka faranjiitti garuu yeroo lakkoofnu jiini tokko 30 qabu, tokko immoo 31 qabu. Garuu hunda isaanii keessaa jiini lammaffaa guyyoota 28 qabdi jechuudha. Jiini February guyyoota 28 qaba. Kanaaf kuni yeroo dubbisnu February has 28 days jechuun onkololeessi guyyaa 28 qaba jechuudha. Inni itti aanu April is the 4th month. April is the 4th month. April jechuun muddee jechuudha. Muddeen ji'a afuraffaati. Fourth jechuun kun afuraffaa jechuudha. Kanaaf April is the 4th month jechuun muddeen ji'a afuraffaati jechuudha. Kanaaf akkaataa kanaan hima keessattis fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanaaf warra kana irra deddeebi'aati shaakalaa. Greetings and introduction jedha. Greetings jechi jedhu kun hiikti isaa nagaa gaafachuu jechuudha. Greetings jechuun nagaa gaafachuu jechuudha. Introduction inni jedhu immoo of barsiisuu jechuudha. Kanaaf akkamiin nagaa nama gaafannee kaanee of barsiisuu akka dandeenyu ilaallaa jechuudha. Jalqaba kan ilaallu greetings ta'a yookiin nagaa gaafachuu akkamiin dandeenya. Kanaaf jechoota afur sinii qopheesseen jira. Jechi jalqabaa namni baay'ee kan itti fayyadamu nutis kan beeknu silkii irratti yeroo kaasnu maal jenna? Hello isa jennu kana jechuudha. Jechi hello jedhu kun silkii irratti qofa osoo hin ta'in yeroo qaamaanis nama argannu hello jennee nama nagaa gaafachuu dandeenya jechuudha. Yeroo karaa irratti nama argannu fakkeenyaaf hello how are you jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf jechi hello jedhu kun hiikti isaa maalidha? Akkamii jechuudha. Inni biraa immoo jecha hi jedhudha. Hi jechuunis akkam jechuudha. Kanaaf jechoota lamaan kana akka feenetti nagaa gaafachuuf fayyadamuu dandeenya jechuudha. Jechoonni biroo immoo jechoonni sadan kun yeroo guyyaa irratti hundoofnee jechoota kana fayyadamna. Fakkeenyaaf good morning kan jennu yeroo ganama soodha yookiin saatii 6 dura ganamaan yeroo kaanu
yeroo nama arganu maal jennaa akkam bulte isuma jennu kana jechuudha. Kanaaf good morning jennee nagaa gaafachuu dandeenya. Yoo sa'aatii booda ta'e immoo good afternoon yookiin good evening jennee nagaa gaafachuu dandeenya. Garaagarummaan isaa inni good afternoon jechuun sa'aatii 6 kaasee hanga galgala ta'uttidha. Erga galgalaa booda maal jennaa good evening jennaa jechuudha. Kanaaf akka afaan Oromootti galgalas ta'ee sa'aatii booda akkam oolte inni jennu kun Ingiliffaan garuu adda addadha jechuudha. Halkan yoo ta'e good evening jennaa, guyyaa yoo ta'e garuu good afternoon jennee nagaa nama gaafannaa jechuudha. Erga kana jennee booda immoo greeting adda addaa jira. Akkam jirtaa akkam oolte jechuu dandeenya. Achii booda of barsiisuu qabna. Yeroo jalqabaa yoo ta'e kan nama argachaa jirru of barsiisuu qabna. Nagaa gaafannee kaanii of barsiisna. Of barsiisuuf immoo himoota fayyadamnu tokko tokko ilaaluu dandeenya. Kanaaf himoonni har'a ilaallu himoota 2. My name is fi I am isa jedhu kana. Kanaaf osoon of hin barsiisin dura yeroo hundumaa nagaa gaafachuutu dursaa. Kanaaf hi jennee jalqabna jechuudha. Hi yookiin good morning jechuu dandeenya. Bakka hi kana dhiisnee good morning jechuu dandeenya. Yoo barbaanne hello jechuus ni dandeenya. Rakkoon qabu nagaa gaafachuun. Achii booda maal jennaa? My name is Caalaa. Caalaan kun bakka Caalaa jedhu kanatti maqaa keessan buustanii my name is Caalaa. Yoo maqaan keessan John ta'e my name is John jechuu dandeessu jechuudha. My name is John jennee of barsiisuu dandeenya jechuudha. Akkasumaan immoo my name iddoo jedhu kana I am jechuu dandeenya. Name jechuun maqaa jechuudha. Hiikti name jedhu maqaa jechuudha. My jechuun kan koo kan jedhu agarsiisa. Kan koo. Is jechuun immoo afaan Oromoo keessatti dha jechuudha. Akkasidha. Yeroo inni dhumarratti dha agarsiisnu sana akkasitiin fayyaddi. Isiin kun ta'uu isaa nutti agarsiisa. Akkasidha jechuuf. Kanaaf hiikti isaa inni jalqabaa maalidha? My name is yeroo jedhu ani maqaan koo John jedhamaadha. Inni lammaffaa garuu I am jedha. Ani jechuudha. Jechi I am jedhu kun walitti maal jechuudha? Ani caalaadha jechuun nu gargaara jechuudha. Kanaaf hiikti isaanii yookiin jechi himoonni kun ergaa namaa kennan ergaa wal fakkaataadha. Maqaa keenya of barsiisuudhaan maqaa keenya of barsiisuuf nu gargaaru jechuudha. Viidiyoo itti aanutti immoo himoota itti daballee akkamitti nagaa akka gaafachuu dandeenyu himoota adda addaa dabalataa ilaalla. Akkam jirtu hordoftoota keenya, baga nagaan gara chaanaalii keenyatti deebitanii dhuftanii. Egaa viidiyoo darbe keessatti mata dureen ilaalle greetings and introductions kan jedhu ture. Isarratti akkaataan Ingiliffaan nagaa gaafannuu fi akkamitti of barsiisuu akka dandeenyu ilaallee turre. Viidiyoo kana irratti immoo kan ilaallu jechoota of barsiisuuf itti fayyadamuu dandeenyu dabalataa ilaalla. Akkasumas afaan Ingiliffaatiin of barsiisuuf kan nu gargaaran himoota tokko tokko itti daballee ilaalla jechuudha. Jalqaba greeting irraa yeroo jalqabnu viidiyoo darbe keessatti kan ilaalle hi, hello, good morning kan jedhu turani. Warri kun garuu jecha osoo hin ta'in himootadha. Akkuma ilaaltan xinnoon dheeratu garuu immoo yeroo baay'ee kan fayyadamnu warra kana jechuudha. Yookiin warra sanaa fi warra sila kanaan dura barannee fi warra kana walitti goonee nagaa gaafachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf inni jalqaba maal jedhaa? How are you doing? How are you doing? Jechuun akkamii ati jechuudha. Ati akkamii?
Kanaaf akkuma jechoota kanaan dura baranne immoo hi ni jedha akkam jechuudha miti. Kun immoo xinnoon dheerataa akkamidhaati jechuuf yeroo barbaannu how are you doing jennaa jechuudha. Kanaaf wal wajjinis fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf maal jechuu dandeenya? Hi jennee how are you doing jechuu dandeenya. Yookiin immoo hi inni maqaa waamne hi John how are you doing jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa barumsa darbe irratti barannee fi jechoota kana yookiin himoota kana waliin goonee nagaa gaafachuu dandeenya jechuudha. Jechoonni biraa immoo how is it going? How is it going? How is it going jechuun guyyaan kee akkamiin adeemaa jira jechuudha. Kanaaf jecha kana keessatti yoo ilaalle going isheen jettu kun adeemuu jechuudha. Go jecha irraa dhufe go jechuun deemuu jechuudha yookiin deemi jechuudha. Going jechuun immoo wanta amma taasifamaa jiru agarsiisa isheen ing kun. Kanaaf adeemuu jechuudha yookiin wanta adeemaa jiru jechuudha. Gaaffii kana keessatti immoo yeroo ilaalte guyyaan kee akkamiin adeemaa jira jechuuf kan itti fayyadamu. Kanaaf akkuma kanaa hi John jennee achitti fufnee immoo how's it going jechuu dandeenya jechuudha. Akkasumas what's up jechuu dandeenya. Salphaamatti yeroo nama argannu what's up jennee nagaa gaafachuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo what's up jennee asitti maqaa isaanii gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf what's up John jechuu dandeenya jechuudha. Yookiin what's up Caalaa yookiin Caaltuu yookiin maqaa hiriyaa keessan nama nagaa gaafachaa jirtan akkaataa kanaan nagaa gaafachuu dandeenya jechuudha. Inni biraa immoo jechuun greetings jedhu kana akka nagaa gaafachuutti jechitti nagaa gaafannus goone fayyadamuu dandeenya. Greetings jechuun akkam jechuudha. Salphaamatti hiiki isaa maalidha? Nagaa gaafachuudha isinitti himin ture. Garuu immoo yeroo nagaa gaafannuyyuu greetings jennee nagaa gaafachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf amma immoo gara jechoota yookiin himoota of barsiisuuf itti fayyadamnutti dabarra. Kanaaf viidiyoo darbe irratti